keessanii irraa akkasumatti hin barbaanne ofii koos namoota gabiraafis waan ta'u jechuudha. Tola jettanii waan wajjin haasofsanii fi waaqayyo guddaa isin haa eebbisu ni jedha. Yommuu kana naannoo jalqabdan guddaan gammada. Waaqayyo ni kadhanna. Yaa Waaqayyo, Abbaa keenya, Uumaa keenya, Gooftaa keenya, jiraachisaa keenya. Situ eebbee nu jiraachisee yeroo kana guyyaa kanaan nu gahee maqaan kee galateeffatu. Ameen. Yaa Waaqayyo, ati balbala jireenyaa nu banteetta wangeela Kiristoos gara keenyatti fiddee balbala jireenyaa nu banaman kana keessaa teenyee hojjechuu akka dandeenyuuf wangeela kee bal'isuu akka dandeenyuuf nagaa nuuf akka dandeenyuuf araara buusuu akka dandeenyuuf kennaa nu kennite hundumaan hojjennee galata maqaa keef akka jiraannuuf nu gargaare maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Tole, mee gaaffii deebii keenya kan nuti jalqabnu iddoo dhaloota keessaniif waa'ee maatii keessanii nutti himuudhaan jalqabnu. Maatiin koo Irbooloo koo jedhama abbaan koo. Harmeen koo Jiksee Badiinaa jedhamu. Biyyi itti dhaladhe iddoo itti dhaladhe Kormee jedhama. Kormeen kun immoo warra Bulisoo keessa jira. Ijoolleen maatii kanaan dhalatan ijoollee 8 dhiira 4 fi durboota 4. Amma kana turre warra qotee buluudha malee wanta kan biraa waan akka biyyaas miti. Garuu qotiisaan baay'ee horatanii saawwa, reettii, hoolaa, gaangoo, harree horatanii ofuma isaaniitiin gasoodhaan soqanii kan hundumaa horatanii nama jiraatan turan. Baay'ee gaarii. Bara meeqa dhalattan jedhamtu? Yaadadha. Amma barri koo barni dhaladhee waggaa 1935 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Yeroo sana Xaaliyaaniin dhufuudhaaf qophaa'aa jira. Biyyatti karaa tokko galeera. Kanaaf caafata tokko na argadhe eessuma koo biraa. Wasiila koo biraa. Eessuma wasiila koo buleessa abbaa koo biraa argadhe. Isarraa yeroo na dhaladhee achirraan dhange. Kanaaf amma gara 82 keessa jira jechuudha. Galanni Waaqayyoo yoo ta'u, bara kan namaa kennu Waaqayyoodha. Maqaan isaa ulfaatu. Na yaadadha reediyoo irraa wangeelaa irratti waggaa 8 keessa yeroo yaadannee turre. Mee waa'ee barumsa keessanii nutti himaa? Iddoo itti dhaladhe barumsa kan jedhamu maqaan isaa hin jiru. Manni barumsaas hin jiru. Mana barumsaa kan jedhamu macaafa qulqulluu qulqulleessi koo dubbisuu bare firarraa fidala fudhatee dubbisuu bare macaafa qulqulluu afaan Oromoo Oneesimoos Nasiib kan hiike dubbisuu bare. Ani immoo ijoollee jala taa'ee biyya isaanii jala taa'ee dhaggeeffadha. Mucaa kana agarsiisii jedhan ani immoo fidala sana qubaan caafu malee waraqaan hin jiru. Qubaanitii waan tokko irratti taa'amanii agarsiisuu haa, huu, hii, haa, hii, hoo jedhanii. Isaan irraa bare. Erga bare immoo maalan dubbisaa wanti dubbisan hin jiru. Macaafa sanaa dubbisan sananii dubbisuutti ka'e macaafa qulqulluu kana afaan Oromootiin dubbisuu jalqabee utuun mana barumsaa dhaqeetu waan tokko dargee waan tokko sin beekin macaafa qulqulluu mana keenya liixuu isaatiin barumsaatti leeti'anis. Galanni Waaqayyoo yoo ta'u, baay'ee namatti tola kun gaafasa dubbachuuf kan kitaaba isin jalqaba dubbiftan macaafa qulqulluudha jechuudha. Mana barumsaa eessa deemtan keessa booda? Yeroo sana egaa Xaaliyaaniin erga ka'eetii balbalaas gammadaa kan jedhaman calleetti mana barumsaa ijaaranii ijoolleen biyya keenya keessa jiran hundinuu haa baran jedhanii gabbaarii warra turan iyyuu ijoollee isaanii baraadhaan. Nummoo achi keessa iyyuu miti warra Bulisootii walitti dhiyoodha yeroo adeemsa sa'aatii daqiiqaa 5 sa'aatii tokkooti. Isaan dhaqee tokko hamma 3tti bara. Manni barumsaa yeroo sanaa amma 3 duwwaatti malee hin jiru ture calliyaa. Isa akkuma dhaquunanii isa fidala Amaarinyaa kana dubbisuu immoo jalqaba.
Ani amaaryaati san dubbisuu fi inni Oromooti dubbisuu aleellee walitti ta'uu dide. Isaan böödena ni maal jedhan. Isaan böödena ni maal jedhan. Garuu amaaryaa malee mana barumsaa sana keessatti afaan Oromoon hin barsiifamu ture. Biyya keessatti jiru afaan Oromoon hin qabbaran. Afaan amaaryaatiin baruu seenaa Itoophiyaa baruu malee seenaa Oromoodhaas hin jiru waan tokko. Achi erga fixeenii mana warra Sweedinii dhaqee iddoo amantii mana itti baree warra Sweediniiti. Jarmanii hin deebiin yeroo hojii jalqabe yeroo barumsa jalqabe Jarmanii ergasiitii erga mana warra Sweedinii dhaqeetii dhufanii Ayiraatti jalqaban. Achitti egaa hamma ja'aattan baree murtaa ja'aatti ganama barumsa isaa kan seeraan kutaatti darbanii bara waaree boodammoo macaafa qulqulluu bara waggaa 3 akkasitti achitti bareen amma ja'affaatti fixee biyyatti deebi'ee fidela barsiisuutti ka'e. Eessatti kun? Mandii lafa itti bare. Mandii keessa baay'een adeeme akka ijoollee ta'ee budhaa baay'een isa deemeera. Ofii kootis yeroo boqonnaa dhaqii barsiisi dinaan jedhanii tulla ergu. Kaarraa soom kana keessa dhaqeera biyyiitiin nan beekaa akkasuma buukee ganda buna marraa yaadataafaa iddoo sanas dhaqeera. Doliin dhaqee galtu kaarraa kana keessa naannofnaa karaa nuti yeroo sana miidhumaan deemnaa gaangoo deemiti. Gaangoo kan qabu budhaa baay'eeti isaanii fani gaangoo qabee deemata akka takkamu. Galanni waaqeffatu baay'ee namani jaarraa kaasee saafee wayisa bittan. Kan fixeenii dhimmatti galee barsiisuu jalqabe fidala. Duratti barsiisaa garuu na waamani barumsaa fi barumsaa luboonni baranii namni torba dhufee abaluudhaan inni immoo ijoolleedhaa attamittanii yoo dhaqanii na sodaate. Garuu waggaa 20 mucaa waggaa 20 Najjootti dhufuudhanii barumsa afaan Ingiliziis afaan Amaariffaas barumsa hundumaa asitti immoo waggaa 3 teoloogii bukkeetti itti fufu. Waggaa 3 erga barree booddee waggaa 2 Najjootti erga barree booddee waggaa 3 Naqamteetti erga Naqamteetti saraawwannee bara 1958tti duuban godhan. Yeroo sana dargaggeessa waggaa 23 ture. Akkanirraa waldeen egaa waldaa kormee isa dhaabatan manuma keenyaa keessaa qalee dhaabate waldaan. Waldaa sana keessatti luba godhanii namuudhaan achi keessatti jalqabe gara hojiin walbummaadhaa nama jalqabe nama waggaa 24 ture. Baay'ee gaarii. Mee ergasiiti erga lubummaa ta'uu wantanii kormee tajaajilaa ta'an jechuudha. Yoomi dammoodha kan isin gara amma sinodosii taasisii keessatti natti fakkaata. Tarreetarraadhaan yoo nime ergan lubummaatti muudamee hojii sana jalqabee wanta kan biraatu immoo dhufe. Warri na barsiisanii na beeku barumsa sanatti fooyyeen qabu. Waan ta'eef mucaan kun ijoolleedha habaruu itti fufee waggaa 2 biyya Tanzaaniyaatti na ergan. Biyya Tanzaaniyaa Maraangoo kan jedhamu post graduation course kan jedhamutti itti lite. Yommuu achi dhaqu ammas ijoolleedhaan warra wajjin baru warra barsiisota warra mootummaa mana mootummaa keessaa hojjechaa turanii warra to'ataatti galanii warra akkasii keessa taa'anii baradha. Yommuu sana namni geggeessu tokko Dr. Musa jedhama. Ati biyya ormaa dhatte yoo barte malee ammayyuu dargaggeessa waan taateef jedheetu scholarshipii naa gaafachaa ture. Utumalli naa gaafatu biyyattii gaafa kan dhaga'amu dafee adeemu waldatti jedhani. Biyyatti deebi'anii waggaa 2 erga hojjetee biyya Jarmaniitti immoo na ergani. Scholarshipii jedhanii guyyaa tokko yoo gaafannani isaan waan na gaafatee jedhanii malee. Akka ittiin Jarmanii dhufee barumsaa
teoloogii guutummaatti akkan baruu fi carraa argadhe. Biyya Jarmaniitti teoloojii keessan sadarkaa maalitti barattan? Magaalaa kamitti immoo barattan Jarmaniidha? Si'atti waa yommuu dhufe Hermansburgin waggaa 3 taa'e. Waggaa 3 kana keessa afaan Jarmanii, afaan Ibraayistii, afaan Giriikii, teoloogii guutuutti namni baruu barbaadu afaan kana hundumaa baruutu isaan irra jira. Kana baruudhaaf immoo duraan dursitee afaan Jarmanii qoromtee keessa darbus barbaachisa. Kanatu yeroo waggaa 3 na fudhate. Achi erga kana jedhee booddee Hamburg Yuunivarsiitii naqe. Yuunivarsiitiin immoo nama koleejii nama biyya keenyaatii sekendarii fixee duwwaa fudhata. Sekendarii sana akkamitti baraa dhufee tarreensaa kana miti. Student College kan jedhamu waggaa tokko biteen isa raawwadhee sartifikeetii yuunivarsiitii fudhatee jalqabeera. Biyya Jarmaniitti hojjetan jechuudha. Biyya Jarmaniitti Hamburgitti eeggatuni. Hamburgitti jalqabee otoo kanaan jedhu Profeesoriin koo Munichitti darbe Munchenitti. Isa duukaan eeggatee wanti irratti hojjedhe yeroo sana afaan Jarmaniitti Taufe und Ethik jedhama. Taufe und Ethik jechuun cuuphaadhaa fi eetiksii. Namni yoo cuuphamu erga cuuphamee maal ta'a? Cuuphamee maqaan kiristaana ta'a moo jireenyi isaatiin mul'isa kan jedhu gaaffii koo. Isuma cuuphamnee kiristaana taanee sanaan yaadadha. Kiristaana taanee irraa akkamitti immoo jira. Gaaffii kanaafanii kana fudhattee kanarratti caafee Master of Theology kan fudhadhe sarratti. Bara meeqa dha? Bara 1970 keessa. Ergasiitti yeroo deebitan eessa tajaajiltan biyyaa? Biyyatti immoo deemu akka yaadametti mana Macaafa Qulqulluu Oneesimoos mana sana keessa kan hojjetu ture. Aayiratti dhaqee aayira yommuu naqu ji'a 3 duwwaa achitti kan barsiisee booddee walgahii ta'e. Walgahiin kun boordiitti ta'a. Boordiitti walgahii kana keessa hundaa'u pirezidaantiittis olaanaa jedhan. Anoo danda'u maalanoo waan tokko beeku wantatti hojii kana lixaa jennaan suma malee hin ta'uudhaan. Haa ta'u egaa pirezidaantii Sinoodosii lixaa kana ta'e. Yeroo sanaa namoonni muuxannoo qaban jiru keessaan akka Bootewofroos kanaafaa hojii waldaas taanaan hojii bulchiisaas taanaan gaarii godhanii kan beekanii afaan Oromoo, afaan Amaarinyaa, afaan Ingilizaas sirriitti kan beekanii akkasuma duuba Manfireessaa kan jedhaman Jarmanii turanii isaan akkasii wajjinan hojjechaa ture. Booddee nama daddabalatti malee horii jalqabaa isaan kana ture. Baay'ee bareedaadha. Waggaa meeqaafitti tajaajiltan akka pirezidaantii Sinoodosii taate? Gara waggaa 10 ta'a. Yeroo sana egaa namoonni hojii kana harkaa fuudhanis hin turre waggaa 8 ture jira. Garuu walumatti waggaa 10 ta'a kananii achi keessaatii hojjedhe. Yeroon sun yeroo misyooniin hojii Sinoodosiitti gadhiisee adeemu ture. Misyooniin akki hojjetan misyoononni immoo 2 turanii tokko Sweediidha, Jarmaniidha. Isaanitti dabalamee immoo warri Noorwee immoo dhufan. Egaa rakkinni yeroo sana ture maal sitti fakkaata? Misyooniin uumma isaatiitii nama erga. Utuu nu hin gaafatin. Misyooniin dhaabbata ofii isaatiitiin adeema waan achi murteessanii hojjeta. Yommuu dhufu rakkinni ani arge hojiin kun hojii misyoonii miti hojii keenyaa jedhe. Hojii warra Sweediinis miti, hojii warra Jarmaniis miti, hojii keenya akka ta'e nutu murteessaa. Wanta irratti hojjetamu nutu murteessaa. Nuti hojii irra oolchaa yoo isaan gaafanii dhufu malee utuu gaafatanii dhufanii. Egaa isaan amma structure isaanii dhaabbanni isaanii adda adda. Kan immoo walitti fidnee dhaabbata Sinoodosii gochuu.
Fakkeenyaaf makiinaa kan fidanii warri kaanii misyoonitti warra hojjetutti kennu. Warri kaan nuuf kennu. Nuti iddootti akkasii hojjetan makiinaan nu jedhu. Isa kana hundumaa walitti qindeessinee amma kan hojjetu sinodosiidha. Yeroo gargaaruu barbaadan isa sinodosii jedhu nu gargaara. Kun egaa wal'aansoo cimaa ture. Baay'ee bareeda. Mee gaaffii koo qabaatan darbaa. Amma tajaajila kan hundumaa keessa yeroo jirtan gaa'ela ijaaranii mana yoom dhaabban? Inni kun baay'ee rakkoo ture. Durboonni biyya keenyaa isheen barte Finfinnee malee hin teessu. Finfinnee warra Finfinnee ta'uufi warra ministeera itti achi kan yeroo waliin baratan jirtu. Achi taa'ee yommuu warra Finfinnee jiranitti waa dubbachuu barbaadu goda sana nan du'e. Yaaleera. Innaan goda sana jireenya kan hin dandeenyu ani morma hin danda'an ta'an jedha. Kanaaf biyya keessaa fi ijoolleen barataa hin jiranii ijoolleen baratan immoo fuudhuu hin barbaannes. Kanaaf waggaa lama akkumatti kophaa kun taa'ee hojjedhee ati warraa kun isheen fuudhe immoo dura asitti biyya Jarmanitti isa tokko argee ture. Isheenis teoloogii baratte. Teoloogii barattee misyoonii keessaa hojjetti utuma waraqata walii deddeebifnuun gaafannaanii Nan ilaalaa jette. Isa tokko kottu biyya ilaalii yoo si ta'e gaarii yoo si hin ta'u ta'e dhiibna jedhanii biyya dhuftee gaafa laatu hin jaallatte. Boojjiinis dhattee, ayira dhattee, ilaaltee, Finfinnee dhattee, ilaaltee, tole jettee. Utuma isheen gadi wal naqanne waggaa 1873 biyya Jarmaniitti wal fuunee walii wajjin biyya Ajirookaatti deemi. Waraqata hin ergine? Waraqata hin ergine jaarsolii lakkooftanii? Waan tokko erguu hin dandeenye. Akka seera biyya keenyaatti akkasii seerri biyya isaanii immoo kana miti. Isa seera biyya isaanii miti. Garuu beeku darbii baraniiru. Warris beeku. Kanaaf rakkina natti hin finne isaanii maaliif achirratti maaliif yerootti jedhanii nama biyya ormaatti jedhanii hin dubbanne calmadhanii turuu dhiisanii booddee yommuu dubbiin ka'u dubbiin warri dargii kun dhufanii biyya balleessuuf jedhanii waan baay'ee kottaa afaan jechaa turan. Ani ba'u biyya waan fedhootaan ani jedhe warri misyoonii maatii isaanii guurratanii Finfinneetti darbanii an keenya akkam goonetu orma mataa keenyaan ijoollee koo lamaan dhalatan Yohaannis Yesuus jedhanii warra manaa koo biyya Jarmaniitti orma keenyaan eegeen kophaa kotaa boojii. Ijoollonni keessan maqaan isaanii Yohaannis Yesuus jedhamu. Amma akaakayyuu taatanii ture isin ijoolleen keessan akkam? Taane ijoolleen ofuma isaaniitiin murteeffatu waan ta'eef eeggachaa dhugeera waan hin taane. Baay'ee bareedaadha. Mee biyyaati akkamittiin baatarre yeroon dargii sun yeroo akkamii ture isiniif luba guddinaatu wajjin sochii tajaajilaa sun natti fakkaata. Haala akkamii ture mee isa gabaabsatti natti himaa? Haalli isaa booddumatti jalqabamee isa baay'ee nu hammeessanii mootummaatti nu dhiyeessanii nutti farachiisanii isa beekaa akka birrii 50,000 erga baasee dhaabbata keenya dhufanii hin baddu jedhanii erga jedhaniiti erga kun ta'ee anatti xiyyeeffatanii turan akka na balleessaniif. Ani immoo yoo waan fedhe ta'e yoo ni dhamees yoo du'es yoo hojiidha maka biyya kun taa'u warri mana ijoollee biyya Jarmanii jiru ati immoo Finfinnee dhaqanii hojjetu ati taa'anii geggeessisu dosina. Achuma taa'anii ganama seminaarii keessa church story barsiisaa ture. Tanaanee fa'aatti barsiisaa ture kaleessa dubbadhee. Kaleessu seminaarii keessa. Ganama barsiisan achumaan immoo Bible translation is an
Gurmusan Indonesia untuk jiru anu kapani gawasani garak magani namina timu berai mana kaki sejadi kuno atiomo rapate numera kan kesian rosan kan motivasinya dan yang fa amijan lupa orang apa mana lagi saja namanya dia tadi lancisa ada sahaya fakana ini lagi mana ada mutina gara-gara macam lupa biasa kali itu berlaku canture nemi pun bawa dia tadi nanti wah cuma tu dia jadi nama mama karena di warni mana lagi sendiri karena barang ini dalam saya kan dalam saya kan kerja dari mana ya jadi ada orang bukan nani cari macam itu sebeli kalau bahkan jadi misalnya macam itu nani cari macam ni apa cari orang kata alat itu apa ni untuk ni alat itu orang kata nak kewa Cina ke Amerika ada orang cakap nak itu ni baik sana Yorosana biya ni nanti wajib tu nanti walda ini kisah wajib cuma kamu bawa betul kalau kamu tu akan bahasa bebu bahasa ni Yorosana mo nanti bawa o nama wagi tahu nama toko dia tak tahu apa nama semua beri kuali patoko o fi wagi tahu nama kasih kana desa itu nama toko mati si pantan ini buat story dia kan jalan karena ini akibat yang mereka ini jalan kan kita itu aturan como jodoh jadi bahasa Jerman itu Amerika tapi ini ada orang jodoh ko di Jerman itu sampai ke sana itu tidak terkait. Ya baik kan, jangan sampai masih tu. Soalnya gaaffii kun ittaanu waan tajaajilli keessaa waan baay'eedha hundumaa isaa haasa'uu hin dandeenyu garuu gaaffii muraasa tokkoon isin gaafadha. Hiikaa macaafa qulqulluu keessatti hiikaa macaafa qulqulluu Saharaa keessatti hirmaataniittu wanti sun maaliif barbaachise yoom jalqabee akkamitti immoo hojjettan bara bu'ii isin fite? Booddeetti immoo yeroo hojii jalqabne dubbii barbaachisan macaafa qulqulluu kun iddoo hundumaa akka qabu saba akka qabu ture waggaa 1975 murtoodhaan namni sadii dhaqee macaafa kanaa eeguu kan jedhamu itti goone erga ani egaa Finfinnee dhaqee warra Finfinnee dhaqee kanaa wajjin hojjechuudhaaf ani gar tokko barsiisaa gar tokko immoo hiikaa macaafa qulqulluu kana keessa ta'ee hojjechaa ture. Sinodosii lixaati murteesse. Hunduma isaa sinodosii lixaati piroojeektiin isaa akka jirutti kan keenya murtoo keenyaan hojjetamee horiis kan gafatee ittiin hojjete kan biyya keessaa alaas nu. Kun egaa hojjetamee bara darbii sana keessa egaa rakkina guddaatu ture yommuu nama ajjeesan kana karaarra nama ciisuun argina isoo gara darbinee hojjennu. Yommuu dhufanii nu caqasanis hin arginu waan nu hojjennu hundumaa. Erga isaa hojjennee utuu isa hojjechaa jirruuti dubbiin ani biyya Jarmanii dhufee qaba. Erga biyya Jarmanii dhufeeti as Jarmanii teenyee waan qopheessin hundumaa achitti ergine isaan immoo nu erganii sagalas karaa poostaa hojjennu. Karaa poostaa hojjechuu hin dandeenye. Namatti erginaa namatu fidee dhufaa namatu achii fidaa namatu achi geessa. Kutaa sadiitti immoo qopheessina yommuu giraaftii waan tokko goonu tokko yoo goone tokko yoo bade tokko lafaa akka namaan iddoo sadiitti gargar baafnee akkasitti hojjechaa turre. Kun egaa fidalaa warra saabaatiin maxxanfamee booddee yeroon darbiidhaan dhume. Anis darbii madurayyuu waa'ee qubeelaa jalqabeen ture. Yeroo sana gahaan biyyatti galeeni macaafni qulqulluun kun qubeetti yoo darbe dargaggoota seenaa hundumaa bira ga'uu danda'a. Oromiyaa hundumaa ga'a. Oromiyaa keessatti afaan ittiin hojjetamu afaan Oromoo, fidelli ittiin hojjetamu qubee, kanaaf hojjetamu murtoo godhan hojjetamu
eenyu hojjetu na atumti hojjetu na. Eenyu horii na atumti kadhadhu na. Kadhachuudhaaf immoo maal godhu waraqata naa kennaa kan jedhe waraqata naa kennanii kanaan caafee macaafii takkaa ba'ee 95tti macaafii qulqulluun qubeedhaan ba'ee kakuu haaraa faarfannaa daawwiti. Isa taasisee 97tti mootummaan macaafa qulqulluu kuni ba'e 100,000 Seoul South Koreaatti maxxansiifnee biyyatti galchee kun egaanii waan bal'aa waan inni fakkaate dhugumaan immoo inuma bal'aa bal'aatu saba kanan sabnis hin gammadee keessatti dargaggoonni wal qubeedha waranii kana arganii jireenyuma ta'eef waggaa torba egaa ta'eetii inni dura maxxansiifnee isa lammaffaadha ammas 1,100,200 maxxansiifnee 2,000 Awurooppaatii fi asitti hambifnee Ameerikaa Awurooppaadhaa fi 1,100 biyyatti ergan. Baay'ee gaariidha. Mee hiikaan haaraa kun bara mamii isin fudhate hojjetan jechuudhaaf qubee isaa baadhaan isa ta'uu akkaataan itti barreeffame inni qubee isaa baaka bara 95 baafnee jettan. Garuu hiikaa haaraa kana isaa abbaa gammachiisa irraa galagalchitan hiikaa haaraa hojjechuuf bara meeqa isin fite? Tokkoffaan abbaa gammachiisa irraa hin galagalchine. Tarreen ittiin macaafa hiikan United Bible Society hin kenna. Macaafatti Ameerikaa ilaalan. Afaan Ibraayistii ilaaluu nu barbaachisa. Afaan Giriikii ilaaluu nu barbaachisa. Sagaleen tokko iddoo baay'eetti hin hiikama yoo ta'e al keenyatti kan ta'u sakam jennee ilaaluu nu barbaachisa. Malee abbaan gammachiisa kan inni irraa hiike sassabtuu ageetaa irraa hojjetamedha. Afaan Amaariyaatti sakalmatu ture. Isa tuutta'in isa humna bukkee keenya ilaallee akka ittiin hojjetu akka ittiin hojjetan hundi qophaa'ee kan jiru isarraa ilaallee macaafa garaagaraa dubbifneetu isarraa haaraa goonee hiikne. Bara meeqa isinitti? Bara baay'ee nuti gaarii 75 kaasee amma 78tti maxxanfame inni kaan inni Amaarinyaa tilala Amaarinyaa. Inni kun immoo 95 taanee amma 95 miti kan jalqabe 92tti jalqabne 95tti kakuu haaraa fi faarfannaa daawwitiinne waggaa lama isa booddee immoo 97tti guutummaa macaafa qulqulluu baafne. Isa kana Jarmaniitti kan hojjetame inni qubeedhaan. Baay'ee bareedaadha. Mee namoonni yeroo si waaman luba dooktar isiniin jedhu waa'ee dooktareetii keessanii nutti himaa. Dooktareetiin kun waldaatu naa kenne waldaan immoo sababii sii kenninuuf qabnaa jedhe. Sababii isaa macaafa qulqulluu kana akkasitti qopheessanii dhiyeessuun hojii guddaadha jedhani. Dhuguma hojii guddaadha hojii kana caalu anis hin beeku. Caaffata garaagaraas immoo kana qopheessee kan kana duukaa adeemu kan saba ijaaruu danda'u yaada kaasuu danda'u kakaasuu danda'u kan akkasii hundumaa arganiiru. Kanaaf namoota akka Amaanu'eel Abiraam fa'aa warra biyya Ingilizii keessa immoo biyya Ameerikaa keessa immoo Ingilizii akkasuma nama kan biraasitti dabalanii warra afaan kana irratti hojjetanii fi dooktoreetii kennan isaan gidduu na dhaabatanis. Galanni waaqayyoo kun dhuguma hojii guddaadha. Yoon na yaadadha ta'ee fi ayyaana mana barumsaa macaafa qulqulluu maqaan isaa waggaa 50ffaa isaarrattidha. Yeroo sanatti ani beeku ture walumaa taa'u nutti miila akka hojii kee hundumaa seenaa jireenya kootti mee bulanii waraqata na arganii wanta akkasitti jira kottu jedhama. Ulfinni waaqayyoo ta'u. Egaa yeroo dubbattanii hojii guddaa kan ta'eeti hubanne hundumti keenya iyyuu uummanni Oromoo guutummaa guutuutti hojii isin macaafa qulqulluu hiikaa irratti hojjettanii qubee irratti hojjetame kabaja guddaadhaan ilaala. Ulfina guddaa kan jedhusi. Kanaaf dooktoreetiin kabajaa kennan malee guddaa miti jedhanis.
Mee barreeffamaan barreessitu sun si'a baay'ee waa'ee kitaabota keessan warra kaaniin itti maame. Mammaaksa fa'aa barreessaniitu, maqaa Oromoo barreessitaniitu, geerarsa Oromoo barreessitaniitu. Wantoonni kun yaada isaanii eessaa isinii dhufee akeekni isaa? Oneesimoos Nasibii fi warri isaa wajjin turan macaafa qulqulluu hiikan miti. Macaafa seenaa garaagaraa seenaa macaafa qulqulluu kan ilaalu akkasuma immoo weedduu biyya keenya keessa jiru mammaaksa biyya keenya keessa jiru hamma danda'amu walitti qabanii dhaabanii qaban. Kana jechuun macaafni qulqulluun aadaa biyya keenya keessa lixuu qaba. Aadaan biyya keenya keessa jiru immoo macaafa qulqulluu ilaaluu qaba. Inni hamaan keessaa ba'a. Inni gaariin guddata. Kanaaf mammaaksa isa dura walitti qabee mammaaksa kana akka 1,000 walitti qabee isa keessaatii 500 afaan Jarmanii jiisisee afaan Jarmanii fi afaan Oromootiin kan maxxanfame inni isa duraati. Mammaaksa barreessuun maaliif barbaachise? Si jennee yeroo isin gaafannu si'a tokko na jaalladha biyya Norweetti natti fakkaata. Mammaaksa Oromoo filoosofiidha yookiin falaasama Oromoo of keessaa qaba sababii ta'eef waan baay'ee nama barsiisa kan jedhu yaada tokko laattanii turtan jechuudha. Anis dhugumayyuu baay'ee na ajaa'iba. Mammaaksa sana barreessitanii afaan Jarmaniitti hiikamee eenyu faatu fayyadame kitaaba sanatti? Ijoolleen nuti kan keenya yommuu waa'ee Oromoo gaafatan isatti argisiisu biyya Jarmaniitti. Oromoon akkamitti dubbii hiikuu danda'a? Dubbii dheeraa mammaaksa tokkoon qaxxoote gutta. Filoosofii cimaadha kun. Kanaaf inni kun sababa warra Jarmanii keessa namoonni kana bitatanii ilaalanii irraayyuu kaalendarii qopheessan jiru. Kaalendarii jalatti caafanii mammaaksa Oromoo jedhanii akkasitti kan dhiyeessan jiru. Gara saddeettis wanti kun itti bal'atee amma afaan Oromootti maxxanfamee jira. Maxxanfama mammaaksi kun waan guddaa of keessaa qaba. Tokkoffaa jecha Oromoo baay'ee of keessaa qaba kan warri si'anaan hin beekne. Lammaffaan jechi kun hiikaa cimaa of keessaa qabu. Falaasama isa jedhamu of keessaa qabu. Hubannaa haasaa baruu waan baay'ee of keessaa qaba. Isa kana namni keenya ollaa baasee bakka itti baasee gold group jedhanii moggaasa maqaasaa afaan Jarmaniitti. Gold group jedhamu olla warqee jechuudha. Mee kitaaba keessan tokko tokkoon waa'ee isaa haasa'uun yeroo fudhata garuu mee maqaa kitaabota barreessitanii tokko tokkoon naa dhaame. Tokko maqaa Oromoo kuusaa maqaa Oromoo kan jedhamu kana jalqabee waggaan sayyuu turedhaan. Utuun barumsa irra jiru biyya Tanzaaniyaa tun jiru ni jalqabe. Caafatan caafee fuudhee galee yommuu Jarmanii dhufee hantuunni fixxe. Biyya Jarmanii hantuutti jirte jechuudha? Manatti dhiisee jiru. Biyya keenyatti dhiisee jirna. Haaraa godhanii jalqabutti ka'ee caafee waan akkana caafee yommuu paaspoortii baafachuudhaaf dhaquutti sibiimaan godhan. Tasgaraa jedhee tasgaraa yeroo jedhee tasagaraa jedhee caafee tasagaraa miti tasgaraa dabalii jedhee gaafa sana jalqabee jarri kun maqaa keenya beekee argatee maqatee jennutu himachuu qaba amma jedhee maqaa jalqabedha. Maqaan hiikaa qaba. Warri keenya maaliif akka tasgaraadhaan jedhan beeka. Seenaa qabamu. Maqaan seenaa waan qabuu fi maqaan balleessuun seenaa sana balleessuudha. Eenyummaa balleessuudha. Kuni baay'uun immoo irra jiru. Eenyummaan kee baay'inaan hin jirtu ati. Kanaafan maqaa Oromoo jedhee kuusaa maqaa Oromoo jedhee 1,000 walitti qabee tarree galchee xaafee maxxansiisee jira. Anis bitadheera. Biyya Norweeroon jiru bitadhee dubbisaa ture. Maqaan koo Asaffaadhaa keessa jiru maleessa. Asaffaan afaan Amaaraatiin maqaa eebbisaan jiru. Maqaa koo keessatti hin argine. Maqaa koo keessatti hin argine jedhee. Komee miti akkuma inni afaan Oromoon ta'e dubbachuu jedhee. Maaliif maqaa eebbisaa bukkeetti dhaabee eebbifame godaa eebbisaa inni deebisu. Mee kitaaba kan biraa maal barreessita? Kan biraa egaa waa'ee mammaaksaa dubbatameera. Maqaa? Waa'ee maqaadha waa'ee haasaa Oromoo.
haasaa Oromoo kan inni jalqabee fi ijoolleen keenya warri asitti ijoollee godhatan namni waa itti himu namni waa barsiisu hin jiru. Akaakayyuun akkoon aadaadhaan biran jiran. Kanaaf haasaa Oromoo kan jedhamu waa'ee bineensaa, waa'ee horii, waa'ee lagaa, waa'ee waan hundumaa ittiin qabanii barsiisaa kennuuf ijoolleedhaaf. Kun jiru erga ta'eeti maaliin baruu afaan Oromoos maaliin baruu haasaas maaliin baruu jedheen haasaa Oromoo jedhee xaafa. Kitaabni sunis kitaaba baay'ee gaarii akka inni ta'e hin arganne illee mee kitaaba kan biraa nutti hima ammayyuu kana duwwaa waan barreessan natti fakkaatu. Geerarsa. Geerarsa Oromoo kana keessa innis yeroo namni geeraru kun tokko nama waa gafarsa arba bineensa ciccimaa kan nama sodaachisan ajjeesa inni nama goota jedhama. Goota akkamitti geerara, inni gafarsa ajjeesu akkamitti geerara, inni leenca ajjeesu akkamitti geerara, inni arba ajjeesu akkamitti geerara, inni sattawwaa ajjeesu akkamitti geerara, inni yeeyyii ajjeesu akkamitti geerara, shiftaa kan ajjeesu akkamitti geerara. Tokko kun. Lammaffaan immoo karaa yommuu adeemu naggaadee hin geeraraa deema. Waa'ee rakkina isaa himachaa deema. Waa'ee harree isa fe'ee deemu himachaa deema. Waa'ee laga isa fuudhuu himachaa deema. Kanaaf isa keessas jechi Oromoo baay'eetu keessatti uumamee jira. Amma fakkeenyaaf arba kormaa dhalaa beektaa? Isintu nutti hime. Biyya Awurooppaatti yeroo seminaara hojjennee isin nutti hime dhimma namoota ilaalan kanatti ani yoon irraa fudhate oolbee maal jedhama? Oolbee jedhama. Kormi oolbee jedhama. Inni dhalaan immoo gooroo jedhama. Gafarsoo. Hin beeku. Ilaalama. Gafarsi koromtoo jiru. Koromtoo warra jeese waa'ee koromtoo faarfatu. Yadii immoo ishee dhalaadha. Koromtoon isa kormaa yadiin isa dhalaadha. Guddattee abaloo anumtu isa qalaadha. Maal jechuudha? Eeguun geerara. Geerara jechuudha. Maqaa gafarsaa dhahanii anumtu isa qalaadha jechuudha. Kanan ajjeefadha jechuudha. Kanaaf barreessitan jechuudha. Namni akka baruuf. Fakkeenyaaf tokko kan nuti jaalladhe kan inni jedhee mataa koo duubaa dhuftee sargoottan qaqqabadhee rifeensa fuulaa dhuftee sargoottan qaqqabadhee daalee kayyuu nagatee bakka sargoottan qaqqabadhee gara fuulaa na dhiibaa gara duubaa na dhiibaa mataan koo malaataa dhagaa koo barataa akkasitti geeraru geeran kana waa'ee waan hundumaa hin dhageessan bartaatis isa keessaa jiru. Abacha Oromoo kan jedhu tokko barreessanii turtan. Abacha Oromoo ishee jalqaba. Ijoolleen Oromoo akkamitti ABC jechuurra abacha jedhanii abacha aawu jedhanii maaltu dhufa irratti beeru jedhanii beeru irratti maaltu dhufa jedhanii tarree galchee dura isa qopheessa. Inni bal'atee nama bira yoo geenye waan muraasa duwwaadha. Garuu koppii tokko duwwaa nama biraa qaba. Baay'ee gaariidha. Kitaaba isin barreessan keessaa kan maqaan hin qabna tarii baay'ee sirrii ta'eef. Kan maxxanfamee jijjiira. Wanta inni qopheessas jira. Garuu hammi maxxanfamee ammoo kan natti fakkaataa ta'e kan biraas jiraachuu yaa mee waan tokko tokko akkasiin yaadan laattanii barbaada dargaggootaa fi hojii guddaa hojjettanii seenaa waldaa kiristaanaa keessatti hojii guddaadha kan isin hojjettanii herregaa isin tajaajiltanii afaan Oromoo baruu Oromoo guddisuu keessattis hojii guddaa hojjettanii dargaggoota si'anaaf dhaamsa maalii qabdu namoota saba isaanii tajaajiluu barbaadan namni garaagaraa yoo walaaltan dargaggoo si'anaatti waan itti barbaadan maal qabdu? Dargaggoonni si'anaa carraa guddaa qabu. Biyyaan si'anaa sabquunnamtiin isa jettanii as teessanii iddoo baay'eetti dubbachuuf hojjechuu dandeessu. Yeroo sana nuyi jilbarra kaafannee turre caafaa turre immoo barree jilba keenya irra keenyee malee gochumaan qabnu turre doonii irra teenya hojjennu. Isin iddoo isin teessanii hojjettanii iddoo gaariidhaa biyya tokko teessanii biyya kan biraatti dubbachuu hojjechuu dandeessu.
kan barbaachisu qindoomina. Akkamitti kophaa hojjechuun hafee walitti qindoomee dargaggoon walitti qindoomanii hojii tokko irratti xiyyeeffatanii hojjetanii warri kan biraa immoo akkasuma qindoomanii hojii garaagaraa irratti hojjetu. Isa kana qindoomina kanarratti xiyyeeffatanii baay'ee gaariidha. Amma macaafa manaa caafee miti. Keessaati kan barbaachisu amma maali jechuutu dhigama. Macaafa fuula manaa caafee miti. Maaltu nu barbaachisaa yeroo seenaa kana keessa kana qindoominaan hojjetamee qindoomina kanaan horiin isin dhibamu hojiin hojjetamu sunis immoo hojii qulqulluu ta'a. Amma nama tokkotu hojjetee utuu hin ilaalchisin akkanatti maxxansiisa yoo ta'e inni maxxansiifame immoo gurguramu yoo ta'e gatii hin qabu. Kanaaf manni kana gurgurus wanti kana eegus qindoominaan yoo ta'e gaariidha. Yaada kana qaamnee turre hojii irra oollee kun garuu barbaachisaadha waan hundumaa jedhanii isa kanatti bobbaatanii karaa danda'amu isin gargaara yaada. Tole haasaa gogalatu muraasa fidaa jira. Muuxannoo jireenya keessanii irratti hundooftanii bu'aa ba'ii waaqayyo keessa isin dabarse irratti hundooftanii anamma mana barumsaa macaafa qulqulluun jira. Namoota waldaa kiristaanaa tajaajiluuf deemanii maal jettu? Namooti waldaa kiristaanaa keessaa hojjechuu barbaadanii waamichaan adeemuun isaan irratti kan jedhamu. Hammi yeroo sana baranne nu waamani. Dhuguma waaqayyotu nu waame afaan jara kanaatiin jenneetu duukaa boonee horiis yoo dhabne yoo arrabsanne yoo hidhanne waamicha sana duwwaadhaan nu gaggeessaa ture. Amma seenaa waamicha tun ta'e namoota of waamee ta'a. Kan waaqayyo waamus akka jiru nan beeka. Gari caalu garuu ofuma isaaniitti of waamanii yommuu iddoo tokkotti badu iddoo kan biraatti fiigu. Iddoo tokko tamsa'anii lafa horiin jiru suufanii iddoo sana qabu. Akkasitti miti dubbiin. Iddoon waaqayyo sii kenne sana dhaabattee waan guddaa hojjechuu dandeessa. Waa'ee horii duukaa buutee yoo isuma duukaa kan buutu ta'e lafatti dhaabdu yoo qabdu. Dhuma beektu. Amma jireenya keetiitti isuma duukaa fi hojicha duukaa ofii iddoo horiin achuma iyyuu jira. Iddoo hojjetu waaqayyo eessa miti beektaa. Kun kana hojjettee isaatti bishaan fedhu kun jiru kan kanaaf qophaa'e. Waaqayyo turii qabdaa kana na hojjisiisee jalqabee horiin jira. Waaqayyooti. Kanaaf horii irratti hin xiyyeeffatinaa hojii irratti waamicha irratti hin jedha warra teoloogii baranne barumsa akkasii kana duukaa wanti waa himu barsiisaas ta'uudhaaf lallabaas ta'uudhaaf waaqayyo dhugumaan hojii kanatti na waamee hojiin itti waamame kun hojii waaqayyooti. Waaqayyo immoo hiyyeessa miti idduma ni taa'ee hojjechuun danda'ame. Hojiin hojjetamaa danda'a. Waaqayyo naamsumee tajaajila keessan keessaati yeroo hojjettanii amma ilaaltan waggaan keessan 82dha. Waaqayyo umurii guddaa isiniif laate kan yeroo galagaltanii ilaaltan tajaajila keessan maaltu isin gammachiisa? Maaltu akkasii kolfitanii gammaddanii galata kee waaqayyo jettanii waan baay'ee ta'uu danda'a waan tokko. Boondiin immoo ture isan jalqabeen ijoolleedhaas hin jedhee. Garuu hojiin achitti hojjetamee hojii cimaa, hojii humna koo, beekumsa koo gararraa hammana bal'atee yoo dhabu baay'ee hin gammadu. Maaliif Finfinnee yommuu naqu waldaa sana iddoo ho'iin naqa waan ta'eef sagaleen dhagaa. Kun na gammachiisa. Maaliif ani ofii kootiin dubbadha miti waldaadhaan dubbadha waan ta'eef hin dhaga'ama kun na gammachiisa. Gammachuun koo inni hundumaarra caalu moo gaafan macaafa kana harkaan qabadhu amma nama qodhee yeroo deemee ga'an jedhee gammachuun guddaatu natti dhaga'ame. Kuni iddoo tokko caafaa miti iddoo hundumaa ga'a waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Amma bara kana keessa immoo raadiyoo samma
dubbatame kanaan iddoo baay'eeyyuu geenyee wangeela dubbachuu waan dandeenyeef dargaggoonni Musee kana baratanii macaafa qulqulluu harkatti qabatanii adeemuu waan danda'aniif kunis gammachuu keessaasa guddaadha jedhanii yaadan. Utuu haasofnu macaafa qulqulluun irreen moobaayilii irratti fayyadamnu kana keessatti kan hojjete hojii guddaa kan hojjete isin irratti iskaayipii gochuu isaa engagement maaltiin nootuma ifamiyyuu. Kan nagargaare hojii tekniikii kan hojjete roobsan utuu jiru ta'etti waan hojjechuu danda'u karaa isaatiin hojjetame ani garuu yaada isaa borii isaa hundumaa natti dhiyeesse roobsan ittiin hojjennee amma kunoo waaqayyo nagalatu iddoon dhumaa jira. Yaa roobsan makkoo qopheessaa reediyoo warra wangeelaati. Doomaa waldoota kiristiyaanaa Awurooppaa keessattuu bakka bu'ee geggeessamu roobsan waaqayyo guddaa isaa eebbisu illee hordofaan ture yeroo sana. Inni hojii baay'ee guddaadha. Mee tajaajilli keessanii jireenyi keessan waan baay'eedha. Haasaa gabaabdummaa kanaa keessatti dubbannee fixuu hin dandeenyu. Waaqayyo haala nu mijeessee yoo waaqayyo nu gargaare immoo tarii kitaabalee barreessina ta'a. Akkuma waaqayyo nu gargaaretti haasaa gabaabduu nu qabnu. Kana xumurraa isin amma gara biyya Jarmaniitti galuuf jettu filaayitiin keessanii amma ga'aa jira. Namoonni warri kaameeraa waraabanis immoo xumurii dafiitiin aan jechaa jiru. Dhumarratti wanta dhaloota ammaatti himtan yoo qabaattan hundaa kiristiyaanaafis dhaamsa gabaabduu tokko qabaattan carraa dhumaan isinii kenna. Dhaloonni ammaa carraa guddaa qaba waan ta'eef wanti tokko wanti dhaloonni ammaa gochuun irra yoo of ta'uudha. Nama akkeessu miti waan hojjetu hundumaatti yoo nama akkeesse harkaa baatii dubbii baay'ee hin baddi. Waan hundumaanuu faarfannaas taanaan, sagadas taanaan, hojiis taanaan ofiisaa yoo ta'e dura ofii identity ofiisaa ta'e eenyummaa isaa yoo hubatetti nama kan biraas hubachuu danda'a. Akka ilaalutti bal'ina ilaala malee qulqullina ilaala yoo namaa. Waa'ee baay'ina ilaala malee isa keessaa qulqulluun isa kam jedhee duukaa bu'uusa barbaachisaa jedha. Wal maraadha wanti baay'een namoonni baay'een ka'anii waan isaan lallabanis iddoo tokko tokkotti guddaa qaba. Nama kan dogoggorsiisuu jira. Kanaaf kan gorsuu barbaadu wanta qulqullaa, wanta beekamaa nama gammachiisuu duwwaa otoo hin ta'in nama kofachiisuu otoo hin ta'in. Kanaaf inni addaa waan biraa yoo ilaallee gorfuu dandeenya, bo'uus dandeenya. Garuu wanta fiixaan ba'u, wanta fiixaan ba'uu danda'u sanarratti xiyyeeffachuun gaariidha. Isa kanarratti hojjechuu isaan barbaachisaa jedha. Doominaan ta'a kunis immoo. Ulfaadhaa luba Dr. Tasgaraa guyyaa irraa ta'e wajjin haasawuu keenyaa fi dhugaasaa dubbachuuf guddaa gammadaa guyyaa na gammachiisu tokko jireenya koo keessatti itti dabalee immoo namni fakkeenya naa ta'a jedhee ilaalu tajaajila gara fuulduraatti deemu keessatti isinidha. Namoota akka keessaniiti hojii isin hojjettan kun hojii salphaa miti. Kan hundumaaf waaqayyo guddaa isin eebbisu bara jireenya keessaniif waaqayyo eebbisu. Namoonni viidiyoo kana dhaggeeffatan illee waa'ee Dr. Tasgaraa xinnoo ishee bartanitti jedhee ni yaada. Kana caalaa immoo namni gabraan irratti hojjechuu danda'a yookiin nuti deebiin irratti hojjechuu dandeenya jedhee ni yaada sababii ta'eef waan dhaggeeffataniif waaqayyo guddaa isin eebbisu. Lubaa isin immoo balalii nagaa isiniif haa ta'u balalii jechuun akka filaayitii jechuuti afaan Oromootti yeroo deebisu walhubannee yaada woordiin haaraa isin bira jira. Ulfaadhaa nagaa waaqayyoon gara biyya keessanitti deebi'aa biyya Jarmanii nu dubbisaa tokkummaa waldoota kiristiyaanaa Awurooppaa walga'ii isaanii yeroo irratti nagaa nu gaafadhaa gaafa waaqayyoon kennu nu kenna waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomne.